Gaachanni saba Oromoo waboon zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii ilaalee isaatiin irratti fudhateen injifannoo guddaa argamsiisuu beeksise. Godina Salaalee aanaa Darraatti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilchiginnaa meeshaa waraanaa seera qabeessa kan ittiin humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofirraa ittisuuf bitanne nurraa hiikaa jiruu jedhan. Godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti murni nama nyaataa mootummaan naftanyaa bilchiginnaa maqaa waboo waliin hidhata qabdu jedhuun manneen hawaasaa gubuu fi qabeenya saamaa jiraachuu himan. Mootummaan naftanyaa bilchiginnaa gaafii uummata Oromoo deebisuurra gaafii uummata Oromoo awwaaluu akka tarsiimootti qabatee jedhan rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Godina Baashaggar aanaa Boosaatti toora daandii guddicha Itoo Jibuutii irratti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa tikfatee bultoota karaa seeraa horii eeguuf meeshaa qabatan irraa hiikuun hidhatti darbachuun dhaga'ame. Bitoota isa 23,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii ilaalee isaatiin irratti fudhateen injifannoo guddaa argamsiisuu isaa beeksise. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii ilaalee isaatiin irratti fudhateen injifannoo guddaa argamsiisuu isaa beeksise. Akka gabaasni hooggana waboo zoonichaa mul'isutti bitootessa 21,2026 irree fi gaachanni saba Oromoo waboon aanaalee 3 keessatti injifannoo cululuqaa argamsiisuu danda'eera. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Dahaa Baargaa, Meettaa Roobii fi Meettaa Walqixxee keessatti lolli guddaan geggeeffameera. Onaa Dahaa Baargatti humni reebduu loltoota diinaa magaalaa Mogorirraa ka'uun gara Meettaa Roobii fi Meettaa Walqixxeetti meeshaalee gurguddaa akka zuuyii qabatee fiigaa ture. Bakka hulaa goraa fi hulaa tuulii jedhamu jidduutti taleellamuun meeshaalee hunda waliin daaraa botoroo ta'uun isaa gabaafameera. Tarkaanfii kanaan loltoota diinaa 32 yoo du'an 28 immoo madoo salphaa fi cimaan adabamaniiru. Akkasumas loltoonni 11 booji'amanii harka woboo jiraachuu isaanii qondaalonni woboo zoonichaa beeksisaniiru. Walumaa galatti gama injifannoon qawwee keemii 21 hidhannoo guutuu waliin qawwee duubatti hafaa 4 gumbii rasaasaa fi dokumantiiwwan garaagaraa dugda diinaarraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Dabalataan zuuyin 23 tokkichi konkolaataa Orreelii 2 waliin barbadaa'eera. Haaluma wal fakkaatuun guyyuma kana aanaa Meettaa Roobii ganda Fallee keessatti tarkaanfii cimaan irratti fudhatameen loltoota diinaa gandicha buufate hundi garii yoo du'an gariin immoo madoo dandammii hin qabneen adabamaniiru. Haaluma kanaan loltoonni 16 yoo ajjeefaman 9 immoo madaahaniiru. Dabalataan loltoonni 4 fayyaa isaaniitti booji'amuun harka woboo jiraachuu isaanii ajajoonni woboo zoonichaa beeksisaniiru. Gama injifannoon qawwee keemii 13 gumbii rasaasaa 26 fi dhodhootuwwan akka effiwaanii fi ragaawwan adda addaa diinarraa hiikamuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooleera. Bifuma kanaan ona Meettaa Roobii magaalaa Laga Roobii keessatti tarkaanfii woboon diinarratti fudhateen kaampilee mootummaa 2 guutumaan guututti dhuunfateera. Haleellaa irratti raawwatame loltoonni mootummaa 58 ajjeefamanii 45 immoo madaahaniiru. Loltoonni 22 booji'amuun harka woboo akka jiran ifoomeera. Gama injifannoo qawween keemii 28 hidhannoo guutuu waliin qawwee duubatti hafaa 10 isnaapparii 1 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaarraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Lolli itti fufiinsaa qabuun ona Meettaa Walqixxee ganda buufaa caffee iddoo addaa kaambii wagdiitti tarkaanfii diinarratti fudhatameen injifannoo boonsaan argamuu isaa hooggansi woboo zoonichaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaan diinarraa kan du'anii fi madaahan hedduu yommuu ta'an kanneen booji'aman immoo loltoota 31 akka ta'e gabaafameera. Gama injifannoo qawween keemii 56 hidhannoo guutuu waliin PKM 1 isnaapparii 1 midhaan qonnaan bultoota irraa saamame kaampiitti walitti kuufamaa ture kuntaala 55 maallaqa uummata Oromoo irraa saamamaa ture qarshii 150,050 laaptooppii 2 raadiyoo qunnamtii 2 fi dokumantiiwwan adda addaa dabalatee diinarraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera.
Uummanni Oromoo injifannoo argame kanatti gammaduu isaanii hanga qabsoon galma gahee walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti waan dandeenyuun waboo cinaanii dhaabbanna jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Walumaa galatti loltoota diinaa irraa kan du'an 130 ol, kanneen madahan 82 ol yoo ta'an, booji'amtoonni immoo loltoota 58 ol ta'uun ifoomeera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufa. Oromiyaan biyya. Godina Salaalee aanaa darraatti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa meeshaa waraanaa seera qabeessa kan ittiin humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofirraa ittisuuf bitanne nurraa hiikaa jiruu jedhan. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Salaalee aanaa darraatti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa meeshaa waraanaa seera qabeessa ittiin humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofirraa ittisuuf bitanne nurraa hiikan jechuun jiraattonni komatan. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan aanaan dharraa haleellaa humnoota naftanyaa lafaa dhufaa faannoofiin jedhu jala jiraachuu dubbatu. Humni kun irra deddeebiin haleellaa raawwateen uummata Oromoo irraa miidhaa jabaan gahaa akka ture ibsan. Namoonni haala kanaan dararaa hamaa argan tokko tokko qe'ee ofii eeguuf meeshaa seera qabeessa bitachuu eeranii jiraattonni qe'ee ofiitti taa'anii lubbuu isaanii dhabuu mannaa jedhanii waan qaban gurguranii meeshaa bitachuutti jirraa jedhan. Tibbana immoo qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa uummata haala kanaan meeshaa bitatte irraa meeshaa hiikaa akka jiran jiraattonni himan. Ganda Wanqataa Waarihootti tibbanuma namoota meeshaa qaban irraa guutuutti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa hiikuu dubbatan. Warri qaamni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa irraa hiikaa jiru kun dhalattoota Oromoo akka ta'an kan dubbatan. Gandoota dhalattoonni saba Amaaraa itti baay'atan immoo qaamni gaafatu hin jiru, hunduu hidhatee ifatti deemaa jedhan. Qaamni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa haleellaa hidhattoota finxaaleeyyis nurraa ittisaa hin jiru, meeshaa waan qabnu gurgurree bitannes nurraa hiikaa jira jechuun komatan. Godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti murni nama nyaataan mootummaan naftanyaa bilisiginnaa maqaa waboo waliin hidhata qabdu jedhuun manneen hawaasaa gubuu fi qabeenya saamaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti murni nama nyaataan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa maqaa waboo waliin hidhata qabdu jedhuun manneen hawaasaa gubuu fi qabeenya uummataa saamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Godina Matakkal aanaa Dibaat ganda Baacaatti iddoo addaa Damaadas keessatti bitootessa 14/2026 murni waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa badii tokko malee namoota maqaan isaanii Gaashuu Abeetuu fi Darabee Raggaasaa jedhaman maqaa waboo deeggartu jedhu itti maxxansuun gara jabina hammeenyaan guutameen guutumaan guututti qabeenya mana tokkoof barbaachisu waliin abidda itti qabsiisanii barbadeessanii deemuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Itti dabaluunis achuma gandicha keessatti murni saamtota mootummaa naftanyaa bilisiginnaa qabeenya qotee bulaa hojiin isaa qonna irratti hundaa'ee maatii isaa guddifatu abbaa daa'imman torbaa nama maqaan isaa obbo Tolosaa Ayyaanaa jedhamu waboo waliin hidhata qabda jechuun re'oota jaadirqiin saamuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf himaniiru. Murni siyaasa namtokkee Koloneel Abiyyi Ahmad abdii kutannaa kufaatii siyaasaa fi diinagdee mudachaa jiru irraa kan ka'e hawaasa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti saamaa ajjeesaa hidhaa gama birootiin ammoo akka waan baay'inni waraanaa biyya ijaaruu daa'imman hojjetanii ofii isaanii jiraachisuu hin dandeenye daandii gubbatti gatuun abbootii isaanii dirqiin mooraa leenjii milishatti guuraa jiraachuun ifoomeera. Mootummaan naftanyaa bilisiginnaa gaafii uummata Oromoo deebisuurra gaafii uummata Oromoo awwaaluu akka tarsiimootti qabatee jedhan rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Mootummaan naftanyaa bilisiginnaa gaaffii uummata Oromoo deebisuu irra gaaffii uummata Oromoo awwaaluu akka tarsiimootti qabatee jedhan rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Mootummaan naftanyaa bilisiginnaa dhimma Finfinnee qofa otoo hin taane gaaffiiwwan gurguddoo utubaa qabsoo uummata Oromoo ta'an tokkollee hin deebifne jedhan. Dhimma Finfinnee ilaalchisee walfalmii paartiilee siyaasaa irratti bakka bu'aan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa waan dubbatan hordofee rogeeyyiin marsaalee hawaasaa irratti yaada isaanii kennan. Mootummaan naftanyaa bilisiginnaa erga gara aangootti dhufee har'a waggoota 8 guutuuf deemaa akka jiru himan. Imala waggoota 8 kana keessatti meerri gaaffiiwwan qabsoo uummata Oromoo keessatti ijoo turan deebii kan argatan jedhanii gaafatu. Dhimmi abbaa biyyummaa uummanni Oromoo magaalota isaa Finfinnee fi Dirree Dawaa irratti kaasee gaaffiin afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa fi
magaalota kanneenii taasisuuf gaafate daangaan Oromiyaa tikfame ummanni Oromoo qeessaa irratti abbaa ta'ee jiraachuuf gaafate hiree ofiif murteeffachuu gaaffiin gaafate tokko deebii otoo hin argatin jira jedhan. Gaaffiiwwan kunneen egeree Oromoo fi Oromiyaaf murteessoo akka ta'an kan barreessan rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Gaaffiiwwan kunneen deebi'an jechuun rakkoo barootaaf sirna dhufaa darbaa jalatti uummata Oromoo mudatee furuuf tarkaanfii guddaa akka ta'e himu. Haa ta'uuti garuu haalonni gaaffii uummata Oromoo faallaa deemaa jiraachuu wantoonni akeekan akka jiran dubbatan rogeeyyiin. Gaaffiin abbaa biyyummaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti qabu aangaa'ota mootummaa nafxanyaa bilxiginnaatiin ifatti haalamaa jiraachuu ibsanii Oromoon qe'ee isaatti keetii miti akka jedhame dubbatu. Dhimma magaalaa Dirree Dawaas akkuma agartan jira. Kan jedhan rogeeyyiin magaalaa dachee Oromoo irratti hundoofte naannoon Somaalee akkuma fedhetti seenee akka hunkuru godhamaa jira jedhan. Dhimma afaan hojii mootummaa federaalaa fi bulchiinsota magaalota Finfinnee fi Dirree Dawaa waliin walqabatee gaaffiin uummata Oromoo akka hin deebine gochaa kan jiru. Dhimma afaan hojii mootummaa federaalaa fi bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa waliin walqabate gaaffiin uummata Oromoo akka hin deebine gochaa kan jiru. Haqni dabee akka hin soroorre warra barbaadu warra haqni Oromoo akka galu hin barbaanne ummanni Oromoo waan isaaf malu akka hin arganne ofiimmoo barootaaf seeraan ala fayyadamaa turanii fi fayyadama seeraan alaa itti fufsiisuu warra barbaadu akka ta'e ibsu. Mootummaan nafxanyaa bilxiginnaa gaaffii haqaa uummata Oromoo waliin dhaabbatee furuu caalaa dantaa siyaasaaf jecha warra haqa jallisee barootaaf seeraan ala fayyadamaa ture cinaa dhaabbachuu filatee jedhu. Kanaaf gaaffiin afaanii sun otoo hin deebi'in akka jiru dubbatan. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akkasumas kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa ta'uun haqa barootaaf jallate kan soroorsu dhawatan fayyadamummaa Oromoo kan mirkaneessu akka ta'e ibsan. Mootummaan nafxanyaa bilxiginnaa gaaffiilee tarsiimaawoo uummata Oromoo akka kanaa furuu caalaa Finfinnee yookiin Dirree Dawaa irratti namoota muraasa muuduu warra isa jala yaa'an diinagdeen fayyadamoo taasisuu akka tooftaatti fayyadamaa jira jedhan. Gaaffiin uummata Oromoo akka kanaan hin deebi'u mirgi uummata Oromoo haala kanaan mirkanaa'us hin jiraatu jedhanii falmu. Mootummaan nafxanyaa bilxiginnaa furmaata tarsiimaawaa dhiisee tooftaa xixiqqootti rarra'ee jiraachuu akka filate himu. Kanaafis gaaffii uummata Oromoo deebisuu caalaa gaaffii uummata Oromoo awwaaluu akka tarsiimuutti fayyadamaa jedhan rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Akka waan gaaffii uummata Oromoo deebisuu irratti keessa waan hojjetamaa jiru fakkeessuuf raayyaa miidiyaa hawaasaa ijaarrataniin olla sobaa tamsaasaa ooluu jedhanii qeequ. Godina Baashaggar Aanaa Boosaatti toora daandii guddicha Itiyoo Jibuutii irratti murni mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa tikfatee bultoota karaa seeraa horii eeguuf meeshaa qabatan irraa hiikuun hidhatti darbachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Baashaggar Aanaa Boosaatti toora daandii guddicha Itiyoo Jibuutii irratti murni mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa tikfatee bultoota nagaa horii isaanii eeguuf meeshaa waraanaa qabachaa turan irraa hiikuun hidhuu isaanii jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Bifuma eerame kanaan bitootessa 19,2026 ganama Aanaa Boosaatti ganda Qaawwoo Haara Markaasaa toora daandii Itiyoo Jibuutii bakka addaa Tulluu Diimtuu jedhamutti hidhattoonni murna mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa waan hojjetan adda baasanii kan hin beekne akkasumas miidhamni saba isaanii kan ittiin dhagahamne uummata nagaa tikfatee bulaa fi horii horsiisuun jireenya dhuunfaa isaanii gammoojjii keessatti waddamuun horii fi ofii isaanii balaa irraa tiksuuf jecha meeshaa namtokkee hidhatanii horii isaanii bobbaasaa akka turan tikfatee bultoonni dubbisne naannichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf himaniiru. Haa ta'u malee hidhattoonni murna mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa humna addaa jechuun of waaman gaafa bitootessa 19 ganama qe'ee isaaniitti dhaquun meeshaa isaanii irraa fuudhanii hidhaa akka jiran maddeen ibsaniiru. Tikfatee bultoonni kun hedduu yoo ta'an isaan keessaa muraasni obbo Waaqoo Guyyee Qawwee Keemii irraa hiikanii harka isaa kaateen walitti hidhuun magaalaa xiqqoo Qorkee daandii guddicha irratti geessuun hidhaniim. Obbo Ballaa magaalaa Olancititti kan hidhaman yoo ta'u obbo Mustafaa Haajii kan horii bobbaase manaa dhabanii haadha mana isaanii aadde Hawwaa jedhamtu sababa tokko malee qabanii Qorkeetti hidhaniiru. Kana malees obbo Bulgee Fantaallee kan jedhaman hidhuuf barbaadaa akka jiran jiraattonni eeraniiru.
kanumaan wal qabatee hidhattoonni murna mootummaa naftanyaa bilisiginnaan yeroo sabni bicuu argobbaa aanaa hereeritti gandoota kanneen akka Lulee, Malkaa Jiloo, Borcataa fi kanneen biroo keessatti daangaa qaxxaamuruun hidhachiifamanii lubbuu ilmaan Oromoo galaafachuun qabeenya uummata Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman afaan qawween hogguu isaan dhuunfatan gaaga'amuu uummata kanaa osoo ijaan arganii murni naftanyaa bilisiginnaa akka nuti isaan dhoorkinu dirqama nutti hin kennine akka gidduu hin seenne nutti himameera jechuun hidhattoota mooraa qorkee keessa jiran keessa beektotatti himaa turan. Kun utuu kanaan jiru murni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa farra uummata Oromoo kan ta'an kanneen akka Muhammad Kuulaa akkasumas fakkaattonni isaa guyyaa sana namoonni kanneen akka Fantaallee Tarree fi Boonsaa Huseen ganda Qaawwa Haaraa Marqaasaa kan jiraatan nama argobbaa maqaan isaa Amanuu jedhamu obboleessa Lulee kan yeroo darbe uummata Oromoo lafa isaanii irraa buqqisan waliin hariiroo tolfachuun murna mootummaa naftanyaa bilisiginnaa gocha kana jajjabeessaa akka jiru keessa beektonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Haaluma kanaan wal qabatee uummanni Oromoo naannoo sana jiraatan kanaan dura irra deddeebiin iyyannullee qaamni nu dhagahu dhabuun yeroo ammaa kana horii keenya miti ofiifuu baanee galuun nutti ulfaateera jechuun furmaata hatattamaa akka barbaadan dhaammataniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.